عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوده جالتمتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا في داوتوتا رابعة محمد توب أكم جرتان نجا كيسني أنجا كبجلتيسا بجزراتني نجيني آدا كينيا ركنا كيس زران اللي أكبر بانت اللي بولني وانفيني كيس زران اللي جرا جرتونتوني آدا نفتاتي جرا أكو مارجتن جوتا كينيا أما اللي هندونيا تعالون هنديسا ونخيس جرا jirtu oromoo jecha inni konsertii adda addaati irratti bakka adda addaati irratti waan akkasii sirba akkasillee gadhiisee ture. Har'a kaa'umanii naafxanyoonni allaachuu jedhanii jecha san torgomatanii hatta haga biyyiin ga'u haga biyya Ahmadiin ga'u waan kana itti fayyadamu jira. Kanaafuu jirtu oromooti jechuu dhiisuu hin qabnu. Nurra barumsa guddaa argachuu jirani ummanni duraan nagaa waliin gaafanne iyyuu akkaataa nagaa itti ol gaafatanuun beeyne nurraa baraa jiran jechuu barbaadeeti asuma gabaabatti. Egaa har'a wanta na fide dhaabbatni jechuu jira beekanii Jawaar Mohaammed kaleessa rabbii fi uummata Oromoo abdateeti kan biyya gale. Hagarraa lubbuun isaa ka jiraatuuf rabbiin abdate saniidhaaf. Uummanni Oromoo miliyoona 60 kun Jawaariif dhaabbatumaaf dadhabe. Jawaar Mohaammed jechuun nadhii gammadaa dhabne jennee asiin osoo boonu Jawaar Mohaammed arganne. Nama Jawaar Mohaammed keessatti nadhii gammadaa laallu tokkodha. Har'a hoo maal eessa jira Oromoon? Kanaafuu jechoota mootummaan kun toofikii adda addaa isinii uume, ajandaa adda addaa isinii uume, ajandaa kanarraa dubbadhaa isiniin jedhu kana dhiisati. Ijji keessan bakka Jawaar jiru haa ta'u. Ijji keessan mana hidhaa Jawaar Mohaammed jiru irra deddeebitee diinni galaafatuuf abiyyi namoota adda addaa miliyoonan itti bitee ajjeesisuuf irra marsaa jira. Uummanni Oromoo bakka jirtanii gadi baatanii waa'ee Jawaar Mohaammed dubbachuu qabdanii, waa'ee hidhamtoota siyaasaa dubbachuu qabdanii isiniin jechuudha. Kanaaf waa'ee Jawaar Mohaammed waggaa 2 mana hidhaa taa'a miti. Jawaar Mohaammed waggaa 2 mana hidhaa taa'a jedhee eegeen turre. Maal goonure? Baay'ina kenna malee walii galtee hin qabnu. Kanaaf ammallee waboon mootummaa kana tahee mootummaa dur tahee dhugaa maaliif namni tokko yoo imimmaa buuse sooshaal miidiyaa kanarratti as bahee footoo namaa fuutaniiti jaalala boochisee minaamina jettanii bakka ani jiraami garana nama ooftanii jechuudha. Sila kanaaf keessi keenya gubata qaba. Jawaar Mohaammed badii takka malee hidhame. Badii takka malee. Oromoof quuqama qabaachuu isaattu isa hidhe malee maal akka jedhee sun jiru wanni amma Jawaar Mohaammed keessa inni jiru mana hidhamtoonni siyaasaa wanti keessa jarri jirtu wanta baay'ee sitti dhagu. Haalli isaan keessa jiran ulfaatadha jedhanii qeeroon biyyarraa bahutti jiranii please daaspoortonni biyyoota keessattuu warri biyya Ameerikaa jirtan, biyya Jarman jirtan, biyyoota firtaa'imii qabdan, biyyoota gadi baatan mootummaan tokko isin dhagaa warri jirtan rabbuma keessanii hedhaati. Garuu osoo ina Jawaar Mohaammed jireenya ofii guddisuudhaaf biyya tanaa lole nutti hin dhaga'amu. Jawaar Mohaammed jechuun nadhiidha. Nadhii gammadaati jechuudha. Nama akka nadhii gammadaatitti ilaallu. Osoo nadhii gammadaa eessa jira jennee iyyafataa jirru osoo ijji keenya argitu warra Jawaar Mohaammed mana hidhaa seensanii ajjeesuuf achirratti immoo Forus adda addaa waan adda addaa itti baasutti jiran. Kanaaf please ani wanni jedhuu fi wanni dubbadhu hin jiru. Wanni ani isiniin jedhuu jiraate rabbii keessan sodaadhaa hiriira ba'aa. Qeerroon biyya keessaa jirtu hiriira ba'aadha isiniin jechuu jirti. Uummanni mililik kunuu ba'ee iyyaa jiraami. Nu kenna kanaaf hoyyine maaltu nurraa bada? Sun kenna kanaaf kanuu jedhee du'e, kanuu jedhee mindaa ofii, niitii ofii, ilma ofii dhiisee biyyatti gale. Oromiyaaf bilisu. Oromiyaa qilleensan bilisoomsee walaboomsee jedhee Jawaar Mohaammed san mara dagattanii isin dhuguma bar Oromoon waa daganna maaliif nu baay'ee waa daganna hedduu takka dhageeffadha ammallee ani gaafa Jawaar waa ta'e gaafa Jawaar waa godhanii hin boofi har'a tana booya maaliif dhageeffadhu sirritti har'a Jawaar hin dhabne taana nama akka Jawaar as baasuuf waggaa 150 gabroomne kan amma seera deebine waggaa 150 akka gabroomnu Oromoon marti beeku qabdi. Ina dhageeffadhu sirritti. Har'a Jawaar Mohaammed mana hidhaa baafachuu dadhabne taanaan uummanni Oromoo walii galee bakka jiru ka'ee ka ala jirus ka biyya keessa jirus wal fakkaatee uummata keenyaaf warroota mana hidhaa jiran kanaaf falmannee diina kan akka baasuu dadhabne.
dadhabe taanaan aarsan ammallee nu fuulduraa kafalu ilmaan keenyallee kafalu deeman waggaa 150 nu ijaan waa'ee walabummaaf bilisummaa osoo hin argine qabritti galla kana beeka. Ilmaan teenallee osoo akkanumatti gabroomtee boottu dartii jechuudha. Nama akka Jawaar hawaasa Oromoo keessaa as baasuuf ni jira, ayyuun hedduu jira. Maaliif nadhii gammadaa du'a isaan agarre jiruu isaan agarre Oromiyaaf qabsaa'e nurraa dhabamsiisan jechuudha. Madagahuu jirtanii nurraa dhabamsiisan. Arrallee Jawaar Muhammadis Oromoof qabsaa'e fuudhanii manidhaa galchanii. Maranii irra ta'anii achitti irra zoossaa bakka inni jiru too'achaa jiran ajjeesisuuf jechuudha. Ajandaan nu waa'ee biyyi dubbannu maa inni. Kanaaf Jawaar Muhammad dhabne jechuudha. Jawaar Muhammad badhaasa rabbiiti, rabbitu nu badhaase. Nama akka isaa argachuuf waggaa 150 dura gabroomne hagarraa falmachuu jiru ammallee sanuma akka nu gaafatu beekuu qaba Oromoon.